waliin jireenya hawaasa tokkoo yoo jennu aadaa fi eenyummaa ofii qabatanii wal danda'uudhaan gaddaa fi gammachuu isaanitti dhufu yoo waliin qooddatanidha. Sirreeffamtoonni seeraa aanaa Qimbibiit keessa jiranis sabaa fi amantaadhaan osoo waliin qoodin akka maatiitti waliin jiraatu. Kun jijjiirama amalaa keessaa tokko akka ta'e hooggantuun mana sirreessaa aanaa Qimbibiit Komaandar Ubaalam Tafarraa ibsanii amantaa walii kabajanii waan kanaan dura dogoggoranitti gaabbuudhaan namoonni as jiran yeroo hawaasa keessaa ba'anitti deebi'an amala gaarii qabaatanii akka ba'aniif abbootiin amantaa fi namoonni dubbifne ni himu. Waliin jireenya sirreeffamtootaa cinaatti dinagdee ofii fooyyeffachuudhaan hojii misoomaa fakkeenyummaa qabu mooraa xiqqaa jiru keessatti hojjetamu hedduu nama hawwata. Komaandar Ubaalam akka jedhanitti hariiroo gaarii hooggansi miseensi poolisii fi sirreeffamtootaas jiranii jidduu akka maatiitti kan ilaalamudha. Kun immoo sirreeffamaan yeroo gabaabaa keessatti amala duraan qabu sirreeffachuun gara misoomaa fi gara dogoggora isaarraa barachuutti akka deebi'uuf shoora olaanaa qaba jedhu. Manni barumsaa sadarkaa 1 hanga 8 mooraa mana sirreessaa kana keessatti banamuudhaan sirni baruu fi barsiisuus gaggeeffamaa jira. Kana qofa osoo hin taane namoonni achi keessa ta'anii ogummaa garaagaraa barachuudhaan jireenya isaanii fooyyeffatanis danuudha. Of bira darbanii kanneen maatii isaanii irraa hidhaman gargaaranis danuudha. Kuni kanumaan osoo jiru sirreeffamtoonni seeraa mana amala sirreessaa aanaa Qimbibiit keessa jiran Idreessa Malkaa yeroo arfaffaadhaaf bara kanas ni irreeffatanii. Dhalli namaa beekes ta'ee osoo hin beekin yakka ni raawwata. Yakka raawwateef immoo itti gaafatamummaa ni qabaata. Akka biyya keenyaattis ta'ee akka naannoo keenyaatti namoonni yakka hojjetanii yakkicha hojjechuu isaanii mana murtiitiin yoo itti mirkanaa'ee balleessaa hojjetaniif murtiin itti kennamuudhaan mana amala sirreessaa seenu. Namoota kanneen keessaa sirreeffamtoonni seeraa mana amala sirreessaa aanaa Qimbibiit keessa jiran isaan tokko. Irreechi irree Oromootaa fi ibsituu eenyummaati. Eenyummaa ofii ibsachuun immoo haalaan daangeffamu. Sirreeffamtoonni seeraa mana amala sirreessaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibiit keessa jiranis haalaa fi iddoo keessa jiranitti osoo hin daangeffamin irreecha birraa irreeffachuu erga eegalanii kunoo har'a waggoonni 4 lakkaa'amaniiru. Sirreeffamtoonni kunneen irreecha baranaa irreeffachuu dursanii qophii garaagaraa taasisaa turaniiru. Qophii taasisaa turan keessaa uffata aadaa guyyaa sana uffatan mijeeffachuu, nyaataa fi meeshaalee faayaa ayyaanicha faayan mijeessuu fi bakka itti irreeffatan qopheeffachuutu hojjetamaa ture. Haaluma kanaan fulbaana 26 bara 2016 gaafa irreecha Finfinnee Dololloo Biddeenaa mooraa amala sirreessaa keessa jiranitti sabaaf sablammoota garaagaraa wajjin ni irreeffatanii. Irreeffattoonni kunneen erga sirna irreechaa isaanii raawwatanii booda irreechi dhiifama. Nus kanaaf yakka hojjennetti gaabbineerra. Yakka hojjechuun fafaa namoonni ala jiran yakka hojjechuurraa of qusachuu qabu jedhan. Irreechi jaalalaan waliin jiraachuutu barbaachisa. Kanaaf jaalalli jaalala dhalaa bula. Wal jibbuun immoo jibbuma dabalaa deema. Kanaaf namoonni mana amala sirreessaa garaagaraa keessa jiran hunduu muuxannoo nurraa fudhachuu qabu. Nutis waan hojjennee yakka raawwanne hundatti gaabbaa irreechi dhiifama ta'uu isaa hubannee waggaa arfan kanaaf walitti aansinee irreeffanneerra. Gaas keessa jirruttis ittuma fufa jedhan. Siya boorana bardaamoti lafoona kormi gattaa'ee tokko sa kormi. Siya boorana bardaamoti lafoona kormi gattaa'ee tokko sa kormi. Gaarii duuba. Siya boorana. Manaa gaarii duuba. Siya boorana. Abbanni dhoofisa. Siya boorana. Bardaamoti lafoona kormi. Gattaa'ee tokko sa kormi. Malaan irraa gooda. Siya boorana. Malaan irraa gooda. Siya boorana. Yoo baraneetoo. Siya boorana.
Ramati labora karmi. Kata toko sagor. Ogechi sidama. Yaborana. Ogechi sidama. Yaborana. Yaborana neto. Yaborana. Dako dela. Yaborana. Ramati labora karmi. Kata toko sagor. Yati to marami. Yaborana. Ati to marami. Yaborana. Tamam kesmale. Yaborana. Ramati labora karmi. Oromo tokkicha gadaa tunu bulcha. Bali kicha tana gariru. Azabani roftisa. Amala ni rago. Ajala ni roftisa. Bali kicha. Oromo tokkicha gadaa tunu bulcha. Ratake awa ababu tarri biram bariye kawalagar. Ratake awa ababu tarri biram bariye kawalagar. Azazu rizare. Ratake awa Sovietiya. Ratake awa kazaru jira. Ratake awa ya Sovietiya. Ratake awa afarum nizale. Ratake awa ya Sovietiya. Ratake awa. Rechi irreeto kummaati kan nageenyaati. Sabaaf sablammoota kana gidduutti cimee kan itti deemu kan obbolummaati jechuun danda'a. Alatti irreecha sana hirmaachaa kan ture kan as keessa gale. Alatti waan gaarii ilaalaa kan ture kan as keessa yakka uumee kan gale. Kanaaf isumarraa ka'uudhaan gaaffii kaasanii gaaffii kanaan wal qabatee gaaffiin kun sirrii ta'uusaa ilaallee nuti akka koree teenyee ilaallee murteessinee wanti kun gaaffiin isaanii sirriidha. Akkaataa kamiin aadaa isaanii babal'isuu danda'u as keessatti. Dhugaaf yoo ta'e irreecha kana kabajuuf kaka'umsa hundaati yoo ilaallu. Kaka'umsa hundaa sabaaf sablammii hundaati. Kanaaf waggaa tokkoof 2, 3, 4 gara 5 kabajaniiru. Ammas inni ammaa immoo adda kan isa gu'u keessaa tokko waa funaannatu manarraa deeggarsa barbaaddatu. Deeggarsa kanaan wal qabatee dhugaaf yoo ta'e saba biraati kan isaan deeggaraa ture. Cinaa bu'ee maallaqa kiisii isaaniitti baasanii isuma shaayiif dhuftu deeggarsa isiniif haa ta'u jedhanii isaanumatu tumsa go'anii waliin kan jiran isaan kan nama gammachiisu kan obbolummaanis tokkummaanis kanadha tokko kanarraa ka'a waan ta'eef. Ati saba biraati kabajuu hin dandeessu miti. Uummanni as keessa jiru dhuguma nama lammii gaarii ta'uusaa ifatti kan teessisudha. ስሜ አባ ጎሃ ጽባህ ፀሐይ ይባላለሁ። ሀገሬ የመጣሁት ካዊ ዞን አገው ምድር ነው እና እዚህ እንዳጋጣሚ ወደ ማረሚያ ቤት ነው የገባ ነው። ከዛ ያው እዚህ ከመጣን ጀምሮ በአባትነት ያለው ነገር የተጣሉትን እናስታርቃለን፣ ቤተክርስቲያን እናገለግላለን፣ ኪዳን እናደርሳለን፣ ትምህርተ ወንጌልም እናስተምራለን። ህዝቡ እዚህ ያለው ታሳሪው ተስፋ እንዳይቆርጥ እናጽናናለን፣ ተስፋ እንሰጣለን። አኒ ዋናኒ ገለቴፈዱ ሆገና ማነ ሲሬሳ አና ቅንቢቢት ባየቲ ጋፋ ጀልቀባ ካዬ አዳ ከኛ ከና ዱበቲ ነምቢስነ ኑዴገረኒ አሞምነ ሳኒ አፋንኒስ ማለቃለ ኑዱባ ዳበተኒ ባየን ኢሳን ገለቴፈዳ ባየን ኢሳን ድንቄፈዳ የጁ በርባዲተን አዳ ከኛ ከና ዳሎኒ ቦሩ አከኑራ ላሌ ሁበቱፍ ኮፒ ከነ ኮፒትኔ ጀለቡልቲ አያና ኢሬሳ ከናፍ ኮፒ ወና ዳዳ ታሳ ይራቹ ሰባጋሞት አሹ መዝቀላ ኢሬቻ ኦሮሞ መዝቀላ ኦሮሞይ ዳልጋሲ ዳልጋድሬ ሎ ጭመራ ሎ አይራ ዘፈ ተማሮስ ዘደራ ዘወጋ ተማርሽዶስ ሹሎንገት ደታ ሹሎንገት ባጋሲንጌ አያና ኢሬቻ ጀቹ ዶ ጉዳ ቀባ አዳ ኦሮሞ በራቹ ከነስ ባየ እንጃለናስ ሰባ ኢሳኒ ኬሳ አቦታ ገዳራ ኤባ አራ ሲንቄራ አዳ ኢሳኒ በረኔ ጅራ አዳ ከነስ አከስመቱ አዳ አዳዳ ዋን ጅሩፊ ሁንዲ አከስቲ ከበጀነት ተላጀሬ ያዳ ኢሬቻ በዓል አሁን አራተኛ ዓመት ነው ሳከብርና በጣም ደስ ይላል። በየዓመቱ ይከበራል። በመስከረም 22 እንደዛ አካባቢ ነው። አሁን እምነቱም የለኝም እንትኑም የለኝም ግን ያው በቃ እንደኛ በዓል አድርገን ነው የምናከብረው። እዚህ እንደራሳችን በዓል አድርገን ተከባብረን
በጣም ደስ ይላል በእውነት በብዙ ነገር እናግዛለን። ኢሬቻ ማለት ያው ደስ ይላል በቃ ኦሮሞ ሰባን ቆነ ሰር አማቴ ጅራ አማ ፈኬና ፊንፊኔ ኬሳ ላሉ ኢሬቻ አቴቴ ገበርሳራትስ ጆሌ ሰባ ጋሞ ባችት ጌ ኦላና ተፈታ ጅራ ወጅን ዴማ ጅራ ወጅን ያቻ ጅራ ዋንቴፊ ከራ ፍንዱራትስ ናን ዴማ በራና ሲቲ ጅራ በራ ዱፍ ዴማ ፊንፊኔቲ በቃ ጋጅሬ ኛዳ አፋርኛ ሃይማኖት ማዕና ለኒ ማሐ ሃይማኖት ማሐ ነ ሃይማኖት ከስን ሃይማኖት መታንገለማይ ማዕና ስነ ሃይማኖት ለና ብለናል ማዕና ለ ማዕና ሃምዒ ማሐ አቁዑካ ያሰገየኒ ማዕና ለኒ ማዕና البحسانه ማዕና ለኒ ያንም አመንቲ ገረገራቱ ጅራ አመንቲን ገረገራ ሞልቲ ኦሮሞቴ ኦሮሙማ ፊ ኦሮሞ አደን ባሱ ማለም ኦሮሞኒ ዋሳዲ ወልቲ ደሜ ጅራ ኢጋ ፎኒ ላፌዳኒ አመንቲን ከና ባቲ ኦሮሙማ ቶልቲ ኑ ፊደ ጋፋ ኢማ ከና ይዋቀፈነነ አያና ዋቀፈታ ከና ጀልቀብኑ kuma lamaaf kudha lama garuu arratti yoon hubadhu bara kana kuma lamaaf kudha jaha kana yoon hubadhu Oromoon hundi dammaqee obbaree baay'ee na gammachiisee jechuudha. Alatti ilaallee garaan keenya akka nuuf hin gaaggaane as keessa taanee nus akkasitti hubachuu qabna kan jennu namoonni humna yookiin immoo beekumsa akkasii qaban ijoollee haa ta'u mootiin keenya as keessa jiran nu kakaasanii koottaa waan akkanaa kana hin goonaa goonee waaranneetti namoonni nullee fakkeenya warra keessa turre boru yoo baane aadaan kun as keessatti akkanumatti itti hafuuf kan jedhan ijoolleen baay'ee nu kakaasanii isaa waliin hirmaannee kana goone jechuudha. Wallaalaa nu jala jiru dagataa beekaa nu ol jiru hundumaayyuu kan yaadachiisuu qabnu yaadachiisnee kan irraa baruu qabnu irraa barree kan immoo nu barsiisuu qabu akka nu barsiisu ofitti finnee waa hunda ulaagaa waan irreechi kun barbaachisu hunda qophii isaa xumurannee guyyaa har'aa kana geenyee jira jechuudha. እዚህ ግቢ ደግሞ ለየት ያለ ነው በጣም ማለት ተከባብሮ ኦሮሞም አማራውም ሁሉም የምንም ብሔር ይሁን ተከባብሮ የሚኖርበት ግቢ እዚህ ግቢ ነው። በቃ እምነትም በእምነት ጉዳይ ምንም አይነካካም። ያንዱን እምነት በስርዓት ያከብራል። የኛውን ያውን ክርስቲያን እንደመሆኑ የስራ ጊዮርጊስ ይከበራል እና ያ በዓል ላይ እነሱም እንደዛው ነው የሚያግዙን። እኛም ኢሬቻ ላይ እንደዛው እንተጋገዛለን። በዓላችንን በጋራ እናከብራለን። አንተ ክርስቲያንና አንተ ሙስሊምና አንተ ዋቄፈታና የሚል ነገር የለም። ደስ ይላል በቃ ኢሬቻ የቹን ኦሮሞን ካባፍ ኪባ ወሊት ዱፌ ወሊን ወልበሩዳ የቹዳ ወልበሩዳ ኦሮሞን አካ ወለገ ጅሩ አካ ከረ ቢራ ጅሩ አርሲ ጅሩ አካ ሀረርጌ ጅሩ ወሊት ዱፌ ወልበሩ የቹዳ ኢሬቻ ኩን የቹን ጆሌ ባየቱ ጅራስ ከጨ ጆሌ ዋቄፈታይ ወሊት ቀብኔ ትሬን yaamne gorsine oromummaan maali amantaani garagara osoo ta'u amantaan kee oromummaan maali sabboonummaan maali jennee gorsaa jirraa jechuudha. Ani sirreeffamtoota seeraa ti koree waliigalaati. Kanaaf sochiin gibbii kana keessa jiru akka guutuu gibbii kanaatitti waajjirra kaasee nuti qindoominaan hojjechaa jirra. Qindoominni nu qabnus qindeemunni nu qabnus walii dhaga'uu wal gorsuu fakkeenya ayyaanni adda addaatu jira amantaa adda addaatu jira amantaa akka beeknutti asitti gibbii keenya keessatti amantaa afur amantaan afuran kun maal inni tokko irreecha har'aa kana iyyaanfachuudhaaf hamilee horumummaa keenya aadaan keenya waan duraan nu harkaa kufeef goolaallutti of baruudhaaf akka aadaa keenya jabeeffan horumamtu marru akka asitti odoon taane akka sirreeffamaa waliigala hundaatittu. Oromoon akkuma beekamu amantaa kamiyyuu hammata akkasumas immoo waaqeffataanis amantaa kamiyyuu hin qoodu amantaa kamiyyuu waliin taane ayyaana irreechaa kana jala bultii taasisaa jirraa jechuudha. Irreecha bara 2016 kana uummata alaatillee uummata biyya keessa uummata biyya alaa jiraniifillee akkasumas mana amala sirreessaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hundaaf baga isin hin geejja ayyaana jala bultii kana. Waaqa walitti nu fidee
Angabaan tokko mukaan bishaan dhiisiti angabaan keenya tokko hin ta'inuu hin jira as keessatti jechuudha biyya biyya walitti dhufnee akkuma koodeetitti tan annoo jedhu hiriyaan obboleettitis akka obboleettitti tan haadha ta'uufis akka haadhatitti wal kabajeetuma waliin jiraata. Iku dari macam dia shigari itu gari sabsa anda air bu buga fataba sekali ogaran nufa tidak ada sorte tidak ada sorte makuna toko jibat atolte makuya toko aninya dulu gafa sora aninya lugade carraan mana sirreessaa galuu keenya baduu osoo hin taane badii keenya irraa sirroofnee nama sirreessinee akka hawaasni ala jirullee yakka kanarraa baree nagaa akka uumuuf nagaa bakka jirtan hundatti akka buustanii fi waajjira isin hooggan waliin nagaa akka lallabdan carraa kanaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Ayyaanni kun ayyaana gaarii fi ayyaana milkaa'inaa kan tokkummaa kan nagaa kan badhaadhinnaa akkasumatti kan sabni kun itti wal dhagahuu fi kan nagaa buusu nuuf haa ta'u. እዚህ ግቢ ከገባሁ 4ኛ ዓመት ይዣለሁ። እናም እዚህ ግቢ ያለው የእስረኛውም የፖሊሱም የሁሉም ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ከሌላም ማረሚያ ቤት እንደምንሰማው ለየት ያለ ነው። ተከባብሮና ተዋዶ የሚኖር በቃ እስረኛውም እንደ እንትን ፖሊሱም እንደ ወንድማማቾች የሚኖርበት ግቢ ነው እና በጣም ደስ የሚል ነው። እንደ ኦሮሚያ ክልል አንደኛ ነው ብዬ መገመት ይችላል። የእስር ቤት በሁሉም ነገር በነፃነቱም በሁሉም በቃ በፍቅር ነው ሁሉ ነገር ያለው ማለት ነው። ayyaanonni adda addaa jirani fakkeenyaaf naannoo Sidaamaa yoo fudhattan ayyaanota adda addaa jira ilaalla nullee deemnee isaa waliin kabanya akkuma ayyaana irreechaa kana fiicha cambalaalaa kan jedhamu jirami akkasitti isaanillee nu faana bu'anii as keessatti sabab salmoonni baay'een jirani nus isaan waliin tokko taanee raawwannee ayyaana irreechaa kana bara darbees kabanyee baranallee san caalatti fooyyessine isaa waliin tattaaffii adda addaa taasisanii qophii kana ሀለ ጭማዳን አካ ኮፔስኑ ታን ታሰረ ይቹ ከታሳሪዎች ጋር ሆነን የምንችለውን በዓሉን ለማክበር ተዘጋጅተናል። የምንችለውንም በአቅማችን የምንችለውን ብር ማዋጠን የራሳችን በዓልን ለማክበር ዝግጅቱን አጠናቀን እየተጠባበቅን ያለ ነው። ማን አማላ ሲሬሳ ሶዶሚ ጃ ካሰ ከሶዶሚ ቶርባ ዲጁራ ኢሳንም ላይ ፈከኛ ኑራ ፍራታኒ አዳ ሳኒ በከጅራኒት ናሞን ቢያላ namoonni mana hidhaa jiranillee fakkeenya kan nurraa fudhatanii aadaa ofii gara fuulduraatiif akka calaqqisiifatan abdiin irraa qaba akka dhaamsa kanallee nu dabarsitanii barbaada. Nuti gaa akka amantaa keenyaatti amantaan keenya amantaa isaatiin waliin hordofee waliin jiraatee akka amantaa keenyaatti jiraannaa tokkummaan keenya immoo tokkummaa keenya eeggannee amantaan ortodoksiis akka amantaa ortodoksiitti kan waaqeffataas akka waaqeffataatti kan musliimaas hundumti isaa akka waaqeffataatti hono nu immoo as keessatti sirreeffamtoonni seeraa nuyi kan barsiisnu uummata keenya aadaa irreechi eenyummaa oromummaati calanqee oromummaati bara 2016 singee jechuun barbaada. Irreecha kana maaramaa hunda keessa kan jirtan maaramaa hunda keessa kan jirtan mana sirreessaa hunda keessa kan jirtan eenyummaa keessan aadaa kana hundumti keessanuu nurraa fudhattanii akka mana sirreessaa hunda keessatti itti deemtanii eenyummaan kun ol jechuu qabaa aadaan kun irreechi kun ol jechuu qabaa irreechi kun ol qabamuu qabaa duraan duubatti hafee amma immoo ol jechuu qabaa. Waajjirri kun akka abbaa akka haadhatitti ta'ee barmoota nu kennee kan muka soquu baru soqee kan barmoota qabu barmootan kan shammaadhaan kan immoo uffata hodhuudhaan barmoota walirraa fudhannee nuti gara fuulduraa nama biraatirree fakkeenya taanee ayyaana aadaa Oromoo kana nama hin beekne barsiisuuf yaalii gochaa jirra. Erga waggaa
lamaati jechuudha. Waggaa lama bar lama bicha dhaqnee achi warri dhiiraa kun nu yaameti achitti isaan qophii qabu amma isaan naannoo dhaqnee irreeffannee እንዳቻና ያው ሁላችንም በዓለም ቢመጣ በሃይማኖትም ደረጃ ሁላችንም አብዛኞቹ ተመሳሳይ ነው ክርስቲያን ነን ሁላችንም እና በዓል ባለ ጊዜ ሄደን እናከብራለን። የተለየም ሃይማኖት ካለ ያው በእነሱ ጊዜም አብረን እናከብራለን ማለት ነው። ያለው ነገር ሁሉም በህብረት ነው እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉን ነገር የምናደርገው። ጎተ ዴራ አያኒ ኩን አከ ሰይጣን ወይ ከሰት ገበረም ወኪነሞ አከ ነምኒ ወይ ከሰት ቀለሚ አዋላሙ ትከላላማ ቱሬ ምቲ አዳ ሴና ዱዳ ፊ ተኩማ ጃላላ ነጋ ኡመተ ከና አከ ተኤፊ ኡመኒ ኩንስ ነጋ አከ ጃላቱ ተኩማን አከ ወሊን ጅራቱ ነገኝ አከ በርባዱ መለቶ ስርና ገዳ አከ ተኤፊ አከሱመስ አያን ኢሬቻ ኩን ካዩን ኢሳ ጃላላ ዋን ተኤፍ ዮ ከሎለለ ጅራት አዳ ወለራርሱ አዳ ሐራራሜ ጅራቱ አዳ ነጋ ወሊን ጅራቱ በርሲሱ ፊ ነገኝ ቡሱዳፍ አስከሰቴ ከኒ ቆጶምኔ አከሱመስ ሞ ከሌስ በዲ ሆጀተሜን አስገሌ ዶጎጎራ ጥኖ ደቂቃ 5 ደቂቃ 10 እንጉነፍ አሲት ተርገምነ የቹ ዶጎጎራ ከና ኑት ዮ ኦፍራ ቤኔ ማሌ ነምንስ ኑም ቤኩ ረብስ ኑም ቤኩ ሞቱማንስ ኑም ቤኩ የቹ ዱርሳ ኦፊ ቤኩ ቀምና ዶጎጎራ ራወነ ከና ጅኔ ሁንደ ኬኛን ወልመሪአኔ ዶጎጎሪ ሰከሌሳ አከምት ኡመመ ጅኔ እን አጄስ አከ ጉማ ባፈት እናት አከ ሀቀነማ ገልቹ እን ጉዴድ አከ ኡፈተት ኡውስ ዮኪን አከ ፉዴኒቲ ጎዳቱ ጎርሳ አከናቲ ፊ ቶኩማ አከና ኢጃራኔ ከንዴማሩ የቹ ሰበብን ኢሳትሌ ነምኒ ነማጄስ ዮጉማን ባፈኔ ሞቱማንስ ረብስ ነምንስ ነመን ጃለቱ ዋን ተኤፍ ከነ ከሮራ ቀበኔ ጭምኔ ኢን አስኬሰ ጅሩሌ አከ ዋን ከነረት ጭሙ ከሮራ ባፈኔ ከንዴማ ጅሩዳ የቹዳ መቃንኪ ያ ታነሳ ጅም ቢናም ዳሾን ጀላማ ቅንዴሳ ጉምሳቲ ፊ ኦዴፈኖ ነገኛ ዋጅራ ከናቲ ያው ስለፈማ ሴራ የሮቤል ለማቲ ፊ ሙርቲን አስኬሰ ተርገበኒ ወራ ዱፋኒ ጎርሲኔ ሃላማቲን አከማቲ አዳ ጅራ ማሉማ ጅራ ጎሰ ጅራ ወሬን ጎሳ ዳዳላ ዱፋኒስ በርሲፍኔ አዳ ከኛ በርሲፍኔ ወጅኒን ጅራቻ ጅራ ያው አከማቲቲን ወሊን ጅራቻ ጅራች በከነምኒ ኢtti dararamaa ture bakka namni itti rakkachaa turedha kanaan dura garuu yeroo ammaa kana miseensi keenya kana fudhatee ufitti amanamummoodhaan fudhatanii manni sirreessaa aanaa qimbibiit miseensaanis haa ta'u sirreeffamaanis amma namni minaan oomishaa miti nuti nama oomishaa jirra. Sammuu irratti hojjechuun sammuu irratti nama oomishanii baasuu jechuun waan salphaa miti. Kanaan wal qabatee ani galata guddaa kanan qabu dursee miseensota mana sirreessaa keenya dargaggeessi jira guddaaf xinnaan jedhanii namoota as keessatti jiran akka obbolummaatti waliin jiraachaa jiraachuu isaaniitiif galata guddaan qaba. Darbees karaa keenyaatiin gaaffiin isaan gaaffiin mirgaaf dirqama isaa beekee sirreeffamaa seeraan gaaffii mirga isaa yoo gaafate deebii hatattamaan argachuu isaatiif gaaffii mirga hin taane yoo gaafate karaa tasgabbiitiin ofitti waamnee kun kana miti eelaaf eelaameetiin darbaa kan turre ta'uu isaatiif qindoominni manni sirreessaaf nu gidduu jiru sirreeffamaaf nu gidduu jiru baay'ee gaariidha. Yakki xuriidha, yakki dukkanaa, yakki nama fokkisiisa, yakki nama hin jaalachiisu, hawaasan gargar nama baasa, yakki daa'ima jaalatuun, abbaa jaalatuun, haadha jaalatuun, ilma jaalatuun gargar nama baasa jechuudha. Isa kana immoo kan yakka godhe kan akka yakkaatitti immoo lafa kaa'e kaleessuma seenan aadaan duudhaan uummata kanaa lafa keessee yakka jedhee lallabee abbaan gadaa fi abbaan bokkuu tumanii akka yakkaatitti kaa'an jechuudha. Kanaaf nurlee immoo yakka raawwannetti gaabbinee isa immoo miiniif haraarama gaafachaa mootummaas dhiifama gaafachaa rabbis dhiifama gaafachaa jiraachuu kan barbaannu. Keessattuu sirreeffamaa seeraa mana sirreessaa keenya keessatti adda kan go'u keessaa tokko nama misooma irratti bobba'ee hojjetu. Keessattuu yeroo darbee keessatti aanaan keenya illee hin beekaa deeggarsa hongeetiin wal qabatee raayyaa ittisaatiin wal qabatee deeggarsa isaan waan tokko yoo dhufe illee gochuuf dubatti kan hin jenne
ishuma bunaaf shaayii maatiin isaanii kennaniif irraa kaasanii deeggarsa kan godhaa jiran ta'uusaa. Inni yakka raawwatellee yoo jiraate kara mootummaatiin kara qaamolee nageenyatiin harka kennatee nagaa buusee nagaan akka biyya kanaaf bu'u akka godhu ergaa dabarsinaa. Sababni isaa nagaan dhiira nama godhu nama gadhoomsaa biyyarraa nama baasa waan ta'eef yakki kanaaf abbootiin hawwotiin ilma ofiitis daa'ima ofiitis gorsanii kara nagaatti akka qajeelchan dhaamsa ayyaana kanaaf qopheeffannee fi kaayyoo akka sirreeffamaa kamiititti qabannee taa'aa jirrudha jechuudha. Poolisiin nama dhiyaa nama reebaa akkas wanti jiru hubannoon hin jira suni kan hin jirre as keessatti sirreeffamaan seeraa beellamaanis jiran murtii argatee dhufanis gaabbanii balleessaa jiraatti gaabbanii hawaasatti gaafa ba'an hawaasatti gaafa makaman hojii as keessaa baran aadaa as keessaa baran fudhatanii ba'anii hojii oolchanii haalatti uummata hawaasaa wajjin jiraatan gochaa jirra. Haala kanaan barsiisnees gorsinees baasaa jirra jecha. Namni yakka hojjetaa beekeessa hin ta'in ituun beekinis yakka hojjetaniiru. Gara natti yeroo dhufan toorri xiyyeeffannoo komishiinichaallee kana miti. Namni harkaaf miila hidhame akka taa'uun barbaadu. Kanaaf as keessatti himaaxaadhaan gurmaa'anis haa ta'u waan tokko tokkootiin gurmaa'anii hojjetanii maatii isaaniillee fayyadanii karaa alaa waan tokko tokko gaaffii kan hin qabne jiru ammas keessa. Isaan garuu kanuma irratti ka'anii hojjetanii maatiillee bulchaa kan jiru jira as keessatti. Kun waan guddaa fi booriifillee biyyaafillee fakkeenya kan ta'udha. Rakkoo addaatiin gara mana sirreessaa kana dhufe baatii 8ffaa qabadheen jira. Reefu jechuudha. Reefu. Maal hojjechaa jirtame? Kanammoo kunoo aadaa keenya kana calaqqisiisuudhaaf asuma keessatti sirreeffamtoota seeraa kana irraa baradheen aadaa kiyya calaqqisiisa jedheen anirree kana ayyaana kanaaf qopheesseera jechuudha. Sirreessaa kana keessa jira. Ani dhufnaan immoo hojii kana duraan waan biraatu hojjenna hinata kanatti hin hojjennu. Amma immoo aadaa kanaan wal qabatee abbaa gadaa kana namni barbaaduu qabnaan isa kanatti qayyaree asumatti immoo kana uumee hojjechuu qabe. Inni immoo irreessa kanaafis hin barbaadama namnis immoo maayinnatti ofii baree kana dhoofsisa waan ta'eef ani amma kana dha'uu qabe jechuudha. Namootiin alaa baay'ee waan barbaadaniif ayyaana kanaaf dhufanii nurraa fudhatu jechuudha. Karaa kanaan tajaajilas ni arganna jechuudha asirraa buusii addaa ta'e tokko. Kanaaf hojii kana hojjechaa asitti sirreeffamaa irraa jechuudha. Wanni ani baradhe mana sirreessaa kanarraa tokkummaa eenyummaa kiyya nan baradhee mirgaaf dirqama kiyya nan baradhee naamusallee naamusni namaatillee amma ga'u nan baradhee waa baay'eedhaan mana hin jedhamu jechuudha wanni nu baranne. Hojumallee hojii baay'een baradhee jechuudha as keessatti makiinaa hodhaa nu barsiisanii mootummaa tolu hin baradhee wayaa dhayisallee amma ta'e tokko mokkoree wanni nan hin baranne hin jiru. Muuxannoo baay'een baradhee bakka yeroo kiyya irratti hin gubadhu jechuudha gizee yeroo kiyya hin gubu jechuudha gizee biraatiif waa baay'een baradhe. Fakkeenyaaf amma alaabaa naannoo Oromiyaatti irratti ilaallu kanaan wal fakkaataa osoo ta'u garuu kun immoo keessatti maalummaa saba kanaa kan ibsu jechuudha. Odaa kanatu ibsa jechuudha. Kun asii fi asitti kan argamu kun maalummaa saba Oromoo kana kan ibsu jechuudha. Aadaa duubatti hafee ture kan har'a ka'uusaa kan ibsudha jechuudha. Nutis akka waaqeffataatitti jechuudha. Nurraa eegamas gahee qabnas maal aadaa keenya eenyummaa keenyas waan ta'eef kanaaf bakka jirutti warri alaatirree warri as keessatirree ta'e gargaarsa nu duuba dhaabbatanii galma kana ijaarrannee aadaa kana akka guddifannu jedha. Iddoo xiqqoodha iddoo sun immoo iddoo san dhagnee ta'u waan tokko galma tokko irratti ni ijaarrannee iddoo sun yoo baay'ate qorqoorroo 10 nuun qabdu. Galma san immoo qorqoorroo 10 irratti ijaarree ta'u kitaabolee adda addaati illee achitti galfannee akkasuma immoo ijoolleen kun walitti warri waaqeffataa kun warri kitaaba adda addaa dubbisu immoo iddoo isaatti seennee ta'u hin dubbisne odoonne iddoo mijaa miti nun geechus ta'e. Iddoon isaa gahaa miti. Yoo baay'ate yoo qorqoorroo 10 qabate jechuudha. Qorqoorroo 10 jechuun immoo kitaabuma 100 hin qabdu jechuudha. Kanaaf waan kee beekuudhaaf waa'uma waaqeffannaa sanuu waa'uma aadaa sanuu beekuudhaaf kitaaba gahaa dubbisuu qabda jechuudha. Namni dubbise nama guutuudha waan ta'eef wanta baay'ee si barbaachisaa jechuudha. Kan Ortodoksii akkuma beekamu jaarraa 1ffaa keessa kan Musliimaa 7ffaa keessa sanaan dura Itoophiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu biyyi tokkoshituun maal akka turte hundi keenya hin beeknaa jechuudha. Amantaa haaraa dhufee moti. Garuu immoo awwaarri itti dibamee raawwatee too amantaa sun nu jalaa badee
har'a immoo dhaloonni dammaqee wal cinaa dhaabbachaa jira jechuudha. Iddoon kun immoo iddoo dhokataa waan ta'eef namoonni nagarree in godhamas hin raawwatamas jedhee uummanni alaa kun waan hin yaadneef wanta hin beekneefis isa kan akka as keessas jiru waaqeffataan akka as keessas jiru nu hubataniitoo waaqeffattoonni biyya alaa kan Itoophiyaa keessas jiraataniitoo ala jiraatan oduu nu gargaartanii. Amma iddoon nuti jirru mooraa mana sirreessaa Naqamteetti keessa ani sirreeffamaa seeraati akkuma sabaaf sablammiin hedduu as keessa jiru kana amantiin garaagaraas as keessa jiraachaa jira. Amantii garaagaraa kun akkuma jiru iddoo itti waaqa ofii waaqeffatan qabu hundi isaaniitu jechaadha. Ortodoksii irraa ka'ee Pirotestaantii irraa ka'ee Musliima irraa ka'ee wantoonni amantiin garaagaraa qaba. Iddoo itti waaqa waaqeffatu kan amma ammaatti kan hin arganne waaqeffattoota jechaadha amantii waaqeffata. Isaan kanaaf akka komiititti qaamni dhimmi kana ilaallatu qaamoleen adda addaa gargaarsa nu kennanii as keessattis amantiin kunis akkuma amantii kaaniis osoo iddoo sana argatee namoota hedduudha namoonni amantii kana hordofan kan as keessa jiranii isaan sun osoo amantii sana waaqa isaanii iddootti kadhatan sana osoo argatanii deeggarsa osoo nuuf kenname kan jedhu yaada qaba asirratti akka komiititti. Akka galma aadaa Oromoo jedhameeti iddoo waaqeffataa osoo hin ta'in akka galma aadaa Oromootti jedhamee nuuf kennameera. Iddoo sunis xiqqaadha. Baay'ee xiqqaadha galma sanaaf hin ta'u. Galmicha sana osoo kan ijaarrus ta'e nuti humna hin qabnu sirreeffamaadha beekamaadha waan ta'eef namoonni alarraa illee odoon gargaarsa nu godhanii iddoo sana immoo as keessaa akka nuuf kennan dhiibbaa hin taasisnaan hin gaafannaa nuuf laatu iddoo osoo nu gargaaranii baay'ee gaariidhaan jedha. Mana sirreessaa kana immoo kanan galateeffachuu barbaadu idduma sanuyyuu idduma aadaan sanuu nuu kennuun isaanii wanta guddaadha. Lammaffaa gubbaa irratti immoo miidiyaa kanaa nuu galchuun isaanii wanta guddaadha jechuudha. Karra saaqanii fi hin beekna mana sirreessaa biraan Oromiyaa keessa jiran sirbumaa dhaggeeffachuun ulfaataadha. Mana sirreessaa biraatti jechuudha. Kun immoo diimokiraasii warra Ameerikaa jechuu dandeessaa jechuudha. Akkatti miidiyaa irratti baateetu dubbachuun keetu diimokiraasiidha. Wanta godhamee ton beekamne jechuudha addunyaa irrattu. Kanaaf isaanan galateeffachuu barbaada. Iddoo galma aadaa Oromootiif nu kennamte ishiintu immoo xiqqoodha. Bakka sanitti gargaarsa guddaa nu barbaachisa. Nu sirreeffamaa seeraatti nu yeeyyiidha waan ta'eef nu hin qabnu qabeenya guddaa hin qabnu qabeenya warri alaatirreen akka nu gargaaru kanan jedhudha. Lafti dhiphoodha akkuma agartan manni sirreessaa keenya kan ilaaltan irra caalaa dargaggeessa. Lakkaameetu namni gurguddaa kan keessaa bahu. Dargaggeessi kun immoo as keessatti harkaaf miila xaxatee taa'u manna ituu lafa gahaa argate dhuguma oomisha akkamii keessatti hojjete tokko tasgabbii gabaaf illee ta'a. Lammata ofii isaaniitiif illee waa baratanii bahu. Amma oomishni qotee bulaan wajjira qonnaa wajjin taane yeroo tokko waan adda addaa hojjechaa turre nuti. Qonnaa wajjin taane biqiltuu kana fa'aa miseensa tokko jira akka ka'umsa mataa isaaniitiin waan gaarii hojjechaa turan garuu lafa hin qabnu amma nuti. Maqaan koo Inspektar Hawwii Xaafaan jedhama. Dhimma daa'immanii fi dubartoota dargaggoota kan mana sirreessaa Naqamteetti jechuudha. Haalli amma misooma kanaan wal qabatee kan miseessu shamarranii dubartoota waajjira kana jechuudha ijaaramee tooyi dubartoota sirreeffamtoota seeratiif fakkeenya taana. Namoota biraatiif illee fakkeenya taanannee kuduraa fi fuduraa kana yeroo hoggaa darbellee oomishnee turre. Bu'aansaa miseensi kuni akkaataa ijaarsi wanti xiqqoo ta'uu danda'e amma fakkeenya goommana kana namni akka waan xiqqootti ilaala jechuudha oomisha goommanaa jechuudha. Oomishni goommanaa jechuun immoo namaaf xiqqoo fakkaata malee gatii qaba. Nama biraatiif fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Gatii qaba galiis qaba. Beektoonni illee yoo jiraatan garanatti dhufanii yaada isaanii sheer nu godhanii nuuf isaaniin waan gaarii qabachiisanii yoo deeman booriif illee biyyaaf gaariidha. Biyyi keenya nageenya barbaaddi, misooma barbaaddi. Misooma kana immoo dubatti akka nu jalaa hin hambisne jijjiirama amma jiru dubatti akka nu jalaa hin deebisne asumarraa xiqqoorraa ka'a waan ta'eef kun immoo namoonni beektoonni aadaa waan tokko aadaaf turizimillee as galeetu hojjete dhugaafoo ta'e. Amma oomisha isaan as keessatti oomishaa jiran agartanittusi. Oomishni kun salphaa miti.
asuma keessatti baratan huccuudhaan wanti isaan raawwachaa jiran namni alaa baratee dhufee miti as keessatti kan hojjetan asuma keessatti leenji'anii keessattuu galata guddaa kan qabnu Balaa Taa'oo aanaa keenya cimee hojjechaa jira kana irratti. Humni baay'eessaa sirreeffamtoonni seeraa 500 fi wayi as keessa jiru kuni baay'eessaa humna oomishaa warra qabudha jechuudha. Humna oomishaa kana qaban kanaan isaan fuunee isaanuma kan nu oomishu hankoo tokkochiisnu tan aramsiisnu kan itti wajjiniin hojjennu isaan jechuudha. Isaan waliin maaliif hojii kana nurraa ilaalanii ba'anii hawaasatti yeroo makaman amala isaanii jijjiirratanii akkamittiin oomishuu akka danda'an waan xiqqoo irraa ka'anii waan guddaa akkamitti argachuu akka danda'an irra haa baratan jenneeti jechuudha. Waajjira barnoota aanaa keenyaa wal qabate waan gaariidhaan barsiisota asitti ramadanii hojjechiisuu jechuun nuuf ka'umsaan kun boriifillee iddoo amma dhibbina iddootu hin jiru ta'e gara sadarkaa lammaffaatti illee ce'uu danda'a manni barumsaa kun kanatti nafu kutaa tokko hanga 8 amma kanatti nafu iddoon bal'innitu jiraate jechuudha. Kanaaf naalbaata kana miidiyaa kana kan dhaggeeffatanis akka mootummaattis haa ta'u xiyyeeffannoon gara mana sirreessaatti ituu deebi'ee lafa gahaa argamee lafa mootummaa harka jiru argatee biyyaafillee gaariidha waan ta'eef lafa kanarratti oomishanii misooma biyyittiin barbaaddu gochuuf lafa misoomaallee ituu arganne irra caalaan hojjenna jennee yaanna. Fakkeenya warra dhiiratiifis dubartoota sirreeffamtoota seeraatiif haa ta'u jenneeti jechuudha. Darbees miseessonni kun jechuudha. Yeroo ammaa kana miseessonni poolisii waajjira kanaa baay'eedha. Isaanillee hojii mootummaa cinaatti yeroo boqonnaa isaanii namoonni lafa qaban namoonni iddoo qaban jechuudha. Xiqqaattullee iddoo isaan qaban irratti oomisha xiqqoo oomishanii galii akkamitti maatii isaaniitiif oomishuu akka danda'an ofiifillee akka jijjiiramuu danda'an akka barataniif jechuudha. Yeroo hundaan kabajna garuu miidiyaadhaan darbee miidiyaan kun immoo bakka biraatti gahee nuufillee imeejii keenyaafillee gaariidha kan jedhu dhuguma sirreeffamaan akkas hojjetaa kan jedhu kan gaaffii kaasaa kan jedhu kan kaka'umsa mataa isaaniitiin nu gaafatanii nutis murteessinee rakkoon qabu nageenyaan tokkoffaa irratti nageenya mana sirreessaa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qaba kun. Maaliif yoo jettan tokkoffaa aadaa isaa babal'isa. Aadaan kun immoo dubatti akka hin deebin asumarraa ka'a waan ta'eef nuti fuulduraaf illee isaan amma mana aadaa mana kitaabaa kitaabota adda addaa Oromoo kan jiran keessaa galchinee akka irratti hojjennu namni aadaa isaa akka hin irraanfanne akka hin daganne as keessatti dubbisuu qaba kan jedhuutiin qabatanii iddoolee isuma iddoo dhibboo kana keessa iddoolee ilaalleerra mana ijaaranii waan aadaa kana keessa kan kaa'atan meeshaaleen adda addaa jira waan ta'eef kan aadaa kanaaf isa mogaaffii isaanii kana deebisuuf hin dhiphatti haa taatu akkuma mana sirreessaa keenyatti ilaalle iddoo tokko kutaa tokko kan itti ijaarratanii ol kaa'atan yaanneetu isaaniif murteessineerra. Haalli waliin jireenya as keessa baay'ee bareedaadha. Yoo mana sirreessaa jalqabaa asuman galee mana sirreessas galeen beeku. Akkan odeeffannoo dhaga'utti mana sirreessaa biraawwan irra baay'ee fooyya'aadha. Baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Haalli qabiinsa mirga namaa baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Yoo iddoon biraallee akkan dhaga'utti kanarraa odoo muuxannoo fudhatee haaluma kanaan keessummeessee kanan jedha. Maatii guyyaadhaan wal argina. Guyyaadhaan wal argina ganama sa'aatii 3 irraa jalqabee amma 6tti. Sa'aatii booda 8 irraa amma 10tti wal argina jechuudha. Ijaarsa manaatiin ijaarsa adda addaatiin ramadamee bajeta garanatti dhufu kan humnuma isaaniitti fayyadamu. Humni isaanii kun ogeessi jira achi keessatti ogeessa adda addaa ogeessa mana ijaaree waan tokko raawwatu sababa rakkoo adda addaatiin gara mana sirreessaa keenyatti hin dhufu. Isaaniitiin wal qabatee isaanis karaa poozitiif ta'eetiin karaa keenyaan wal taanee ijaaranii bajeta xiqqoo jiru kanaan irra caalaa humna sirreeffamaa seeraatiin fayyadamne amma danda'amaa ta'e kaffaltiin waliin madaalu kana alaa wajjin amma asitti kan kaffalnuuf kan alaa ogeessa alaa wajjin waliin madaalu kun nuuf bu'aa gaariidha. Tokko sirreeffamaa seeraallee yaadni isaa bakka biraa kan deemne
gara biraatti deemee waan biraa yaadee badiisaan wal qabatee keessattuu maatiillee yaadee yeroo namni tokko as keessatti yeroo taa'u sammuun isaallee dhiphata. Kanaan wal qabatee ogummaa qabaniin hirmaatanii akka jiruutiin hojjechaa turuun isaanii hin beekamu. Garuu ani xiqqoo kanatti dhagahamu maalinni waa'ee dhiifamni hafe kana dhiifamni illee osoo kenname mootummaan osoo itti yaade. Mootummaa naannoo Oromiyaatis carraa biyya ijaarru carraa dhiifama argannee biyya gorsinuu fi yakka kanarraa nama barsiifnu akka nu uumanii fi akkasumas akkuma naannoo kamii dhiifama akka nuuf godhani carraa kanaan gaafachuu kan barbaannudha jechuudha. Sababni isaatis wanti nu hafe hin jiru. Yakka caalaa wanti biyyaan gargar nama baasu hin jiru. Akkuma dura dubbadhee yakka keenyatti gaabbinee kan miini haraarfannee kan ajjeefneef gumaa baasnee kan hanneef haqa deebisnee kan immoo gudeefneef itti uwwisnee danda'amaa taane itti fuunee niitii godhannee waliin jiraachuudhaaf kan gorsaa fi karoora guddaa qabanneedha. Yaanillee Waaqayyoo jedhe garuu bayitiidhaaf ji'oota muraasannaafaa namoota jiran namoota biraa kan hidhamaniif namni yakka beekee osoo beekee yookiin osoo hin beekin kan galu namni yakka namni yaadee yakka nan oomishee raawwatee yakka dalagu hin jiru waan ta'eef kanallee jiddu galeessa galchee osoo mootummaan itti ilaale gama biraatiinis immoo hawaasaaf ergaan inni dabarsu yoo yakki badaadha yakki jiruu namaatirratti dhiibbaa fida yeroo namaa guba yakki baay'ee ulfaataadha. Yakka dalagurraa osoo qusatanii baay'ee bareedaadhaan jedha. Yakka dalaguun tokko umurii namaarratti tokko qabeenya namaarratti yoo baay'ee dhiibbaa fida waan ta'eef kanallee hawaasnillee osoo faaratti kanarraa of eegeen jedha. Shaqaxa adda addaa fidatanii keessattuu oomisha gaabii maal kanaan wal qabate shammaan wal qabate asuma keessaa bitatu isaan. Nuti caalbaasiidhaan gashina. Caalbaasii sanaan immoo seera qabeessaan bitama. Isa booda asitti galaa fi maatiillee rakkisani bituuf asumatti gatii wal madaalaa bu'aa miti amma kan arginu nuti as keessa bu'aan xiqqoo yoo taatu malee amma danda'amaa ta'e sirreeffamaan as keessatti argatee hojjechuunsaa nuuf waan guddaadha kanarratti. Qabu suuqii qabu. kuma lamaa fi 13 ji'a sadaffaan assee hin hojjetanii amma namni hin hojjetanii hojuma isaanii laaletanii nama bira gale nama bira ergan galee booda oduman daddarbadhu ofii kiyyaa dhuunfan bitadhe dhuunfan ergan bitadhee nama baay'ee of jalatti gurmeesse hojjisiisuu qaba. Hojjisiisuu ergan qabee bakka gaabii guyyaa waliin eegee yeroon baase maallaqa nan gurguradha birrii nagaa tan argadha. Amma argattanii ji'aan amma fe'es ta'u 2,000 3,000 dhabu akka bu'aatitti iddoo hundarraa tilmaame. Amala dura qabnullee gara fooyya'aatti finne bakka nama as keessa jiruun jaalala uumnee wajjin hojjechuu karaa gurmii karaa wal mariitiin jiraanna amala nagaatu wajji sirroofnee jiraachaa jira. Waa'ee ayyaana irreessaa dursa walitti dhufnee hin mari'anne erga mari'annee koree hin dhaabbanne koree akka walitti qabaatti na dhaabanii ergasii immoo booda walitti dhufnee maallaqa kana mana manaan akka guurrannu taasifneerra. Amma birrii nagaa argannee irraa gara fuulduraatti amma ayyaana kanatti qophoofneerru sangaa bareedaa isaa binnee ayyaana irreechaa kana sirriitti gabbifannee hin oollaa jennee yaada qabna. Barumsa qalamaa argatanii sammuu isaaniirree qaranii baasaa jiru. Akka mana keenyatti yoo ilaalle ba'aniillee tarkaanfii deemanii kan isaan xumuranii kolleejjiillee kan galan jiru. Asuma keessatti jalqabanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma namoota baay'ee achi ga'anii nu bilbilanii sababa mana sirreessaatiin barumsa kollee baradhee bakka kana ga'eera kan jedhu kan bilbilaan inni dubbisaa jiru galatooma kan jedhu.
kun waan gaarii. A guddaa. A guddaa. A xiqqaa. Baa guddaa. Baa xiqqaa. Caa guddaa. Caa xiqqaa. Daa guddaa. Daa xiqqaa. Ee guddaa. Ee xiqqaa. Faa guddaa. Faa xiqqaa. Akkamitti akka barumsa qabatan. Akkasumas immoo yeroo isaan maal maaltu godhamuufii qaba. Maal maaltu irraa eegama gorsa kennuudhaan. Akkasumas immoo qubee akkamitti akka qabatan. Amma kutaa tokkoffaa kana barana seenee barsiisuu kiyyaa baay'ee itti gammadaa barataa baay'ee qarreetoo baay'ee itiksii yookaan immoo safuu baratanii akka asitti dandeettii gaa horatanii ba'an barattuun xasii bahirree jechaadha amma as jirru kanatti amala gaarii horatee alatti wal kabajuudhaan sirriitti akka amala gaarii horatanii asii ba'an taasisaa kan turredha jechaadha amma ammaatti. Akka kolleejjitti ilaalu dhugaa yoo ta'e namni tokko yoo gaafattanii ta'e keessa deemtanii nuti amma bakka itti adabamnuutu hin ta'in waan tokko barree kan keessaa baanuudha kan jedhu kana kaasaa jiru isaanis. Kanaaf fakkeenyummaan manni sirreessaa keenya immoo kanumarraa ka'a. Maaliif namni as keessatti bakka biraatiillee yakka raawwatanii rakkoo adda addaa keessa kan galan garanatti nu weeru. Fakkeenyaaf amma godina lixa shawaa keessaa garanatti dhufan Naqamteerraa as dhufaniiru. Asitti yeroo ga'an garuu namootuma nagaa as jiran wajjin makamanii fayyaa ta'u. Kun nuuf bu'aa gaariidha. Fakkeenyummaa gaariidha. Kanaaf namni gaaffii yoo gaafate sirreeffamaan akka sirreeffamaa ta'u malee yakka hojjete sanaaf gaabbeetu mana sirreessaa keenya keessaa akka ba'u oomisha gahaa akka ta'u lammii gahaa akka ta'u baay'ee maatii uummataa wajjin akka jiraatu gochuun gahee keenya waan ta'eef kun ammoo raawwatamaa jira. Akkuma beekamu leessi yeroo lama kabajama irreessa birraa fi irreessa arfaasaati. Irreessa birraa kana uummanni Oromoo malkaa bu'ee uumaa isaa kan itti galateeffatudha. Bu'uuruma kanaanii sirreeffamtoonni mana amala sirreessaa aanaa Qimbibiit keessa jiran guyyaa har'aa kana irreessa mooraa isaanii keessatti irreeffachaa jiru. Abbootii gadaa as keessatti jiru akkasumas foolleen sirbaa jiru qeerroon sirbaa jiru qophii garaagaraa taasisaa jiru kanaafis isiniinis baga isiniin ga'e isaaniinis baga isaaniin ga'e jechuu barbaanna galatooma. Manaan ijaarrattu yaa malkaan ooruu. Jabbiin ishee dhuftu yaa malkaan ooruu. Namaan yaallattu yaa malkaan ooruu. Wayyaa malka. Wayyaa malka. Wayyaa malka. Itumariiti. Wayyaa malka. Sambariiti. Wayyaa malka. Okkee ganna. Wayyaa malka. Ganna kusani. Wayyaa malka. Yartuu nama. Wayyaa malka. Harma kusani. Wayyaa malka. Ooruu yaa malkaan ooruu. Ooruu yaa malkaan ooruu. Ilkaan kee turaaye yaa malkaan ooruu. Ooruu yaa malkaan ooruu. Rajaa marri gaddu yaa malkaan ooruu. Ooruu yaa malkaan ooruu. Wallaallo si dhume yaa malkaan ooruu. Ooruu yaa malkaan ooruu. Beekaan marii addu yaa malkaan ooruu. Ooruu yaa malkaan ooruu. Kalee mashimala yaa malkaan ooruu. Ooruu yaa malkaan ooruu. Markaasi markanii yaa malkaan ooruu. Ooruu yaa malkaan ooruu. Yaa jaalala dubra yaa malkaan ooruu. Ooruu yaa malkaan ooruu. Jechaasi arganii yaa malkaan ooruu. Ooruu yaa malkaan ooruu. Yaa malka. Yaa malka. Riituma riiti. Yaa malka. Yoosan bariiti. Yaa malka. Tokkee ganna. Yaa malka. Ganna kuusanii. Daagoranu aawoj, gogoranu aawoj, kunoo irreecha bineenaa irreechi kun nu aana'u, dheeraadha isaa nu haa fidu, guddaan nu haa bulu, innaan nu haa guddatu, biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u, biyya araaraa haa ta'u, dheeraadha isaa nu haa dhiyeessu, deenu jennee rabbi haa jedhu, godaana bee haa jedhu, caffeetumaa haa jedhu. Gadaan kuufaa gabbisi waan.
Annagaan nu bulche nagaan nu haa bulchu. Biyya xinnaan irratti guddatu nu haa godhu. Xinnaan irratti nu haa guddatu. Guddaan irra nu haa bulu. Afaan keenya wal haa beeksisu. Biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Biyya daadhii irratti unatanii cooma irratti muratan nu haa godhu. Afaan keenya sirriitti wal nu haa beeksisu. Oromoon duudhaa ganamaati ammallee duudhaa ganamaa nu haa godhu. Oromoon meenya qaba meenya isaanii nu haa guddisu. Meenyi Oromoo nu haa guddatu. Lollu haa baasu. Asiillee nu haa hiiku. Wallaala nu haa maatu. Beeka nu haa qajeelchu. Kan nu wallaalle rabbitti haa guutu. Kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Biyya nagaa keessa nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Itti keenya biyya quufaa haa ta'u. Nu aadaa keenyaaf deemna aadaan keenya nu haa qajeelu. Malkaa kadhannaa malkaan nu haa dhaga'u. Tulluu kadhannaa tulluun nu haa dhaga'u. Inuu ganna dukkana keechaa baane birraa fuula ifaa itti baane Waaqayyo galata yaa argatu. Waaqayyo galata yaa argatu. Barri keenya barri kun bara haraaraa nu haa ta'u. Barri bara quufaa nu haa ta'u. Innaan nu haa guddatu. Guddaan haa bulu. Qotiyoon kan bara keessa haa bulu. Qaltiin okkolee keessa haa bulu. Akka inni wallaale Waaqayyo taa guutu. Agora nu haa oolchu. Agora nu haa oolchu. Manni malkaa nu haa dhaga'u. Manni tulluu nu haa dhaga'u. Manni odaana bee nu haa dhaga'u. Manni gadaa shananii nu haa dhaga'u. Manni langee shananii nu haa dhaga'u. Innaan nu haa guddatu. Guddaan nu haa bulu. Beeka yaa qajeelu. Ilaala yaa beeku. Gadaan quufaa gabbiin. Kameraman kan Kameraman kan lelina. Takka kolfanii takka gaddu na duchisiisa kolfa waan irraa jinne kolfuuf na callisiisa nanawwe 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 naawwisiisa kolfa waan irraa jinne kolfuuf tocha bakoo na deebisa. Sobeeti yammoo cinaachi mirgaa na dhukkubamoo sobeeti yammoo cinaachi bitaa wayyaa eexinnoo tuula mararoo oberoo maama carratii ifatiifa tuula mararoo maama carratiifa rabbi wal qixxees yoo maddanuu baasa maama carraroo tuula mararee rabbi wal qixxees yoo maddanuu baasa. Sololoko finfinne Oromi sittime sololoko sololli battala bakkalcha galgala sineega galgala sittime Ya habibi maalan callisa cinachina cabe Ya habibi maalan callisa dhibeena jalqabe Ya habibi konjattu habibi gabasi inoona dokkola ifayine asi habibi konjattu kuttaa'ee hamburra karooti yadabe alaamani korra yaa habibi maalan callisa cinaachina cabe
ega tole 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 ega tole 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 wantu kawali warri wali tolo wali dama 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 jigin bane jigiran galla addam banu makanun tulu dabon bani dabonan galu isi dado makanun tulu gamtaran tulla addanin tulu makanun tulu kanuman keenya nu deebi'e kan irreechi kun nu deebi'e tokkummaadha araara kan biyya araara fidu kan biyya tokkummaa fidu ammas tokkummaadhaaf irreechi kun tokkummaadhaaf kan araarati kan seerati kan uumati kan duudhaa keenya ittiin barbaaddan kan araarati shanoo keessa teenyee raawwanneet huumaa keenya egaa aadaan keenya nu deebi'e huumaa keenya barbaadna jenneet as keessatti kunoo mana hidhaa keessatti shanootti mana sirreechaa keessatti ofiifis sirroofne kunoo huumaa kana deebifne huuman duudhaa keenyaa kan abbaa keenyaa kan haadha teenyaa kan dur ittiin dhalannee ittiin guddanne kan nu deebi'e jenneet isa barbaaddataaf hundumtuu dhiifama walii godhee tokkummaadhaan biyya kana jiraachisuu biyya kana kaasuu tokkummaadha irreechi araaramnee hundi wal qabannee tokkummaadhaan biyya keenya kabanya biyya keenya guddifna jenneeti tokkummaadhaan erga mana sirreechaa kana galle waa baay'ee baranneet waa baay'ee bira dabarree kunoo as geenye waa hundarraa baranne ammarree mooyitu warra ala jirurreen xinnaarree gorsinee warra ala jiru kanarree barsiifnee tokkummaadhaan buluudha kan barbaan isin dhuftanii majammara as gahuu keessaniif nu galatama fayyaa nu argadha tokko sirreeffamaan seeraa asitti malkaa saaqqatee kana ala ajaa'ibaatiin kana nuuf agarsiisuu keessaniif galatoma kakaasisnu hamileen nu qabnu sirreeffamaa shanoo kanaa ala dinqififannaadhaan boosillee walitti buusatee birriirree mana walitti buusee 1,100 4,000 fi birrii 600 wayi guuree akka kun qobbiin kun nuu ta'u taasifneerra galafachaa barbaadaa asirratti baay'ee tokko humna ol nu faana turanii nu faana baay'ee xaaranii jiru ammalleen ejjennoon kun isaan biraa faggaatanii hin jedha ani gara biraatti tokkoon dhufu dhiifama ayyaan waggaa kun masqalli dhiifama walii godhu namni wallolee jirurreen dhiifama walii godhu irreecha kanarratti mangistiinis immoo dhiifama akka nuuf dhiifni barbaachisaadha hundumaafuu dhiifamni barbaachisaadha. Maqaan kiyya Taamiruu Asaffaan jedhama. Kanan itti dhaladhee guddadhee asuma godina Shawaa Kaabaati. Kanan jiru immoo asuma mana sirreessaati. Baga ayyaana waggaatiin nu gahee har'a irreecha hora Finfinneetirra jirra akkuma beekamu har'a hora Finfinneeti irreeffannee jirra. Gizee Finfinnee jiru hora Bishooftuu ture. Hora Finfinneeti amma. Hora Finfinnee asuma mana sirreessaa keessa jechuudha. Mana sirreessaa keessa eeyyani. Ana gammachuu guddaadha yaa'u duroolle ala ta'e ala irreeffannaa turre nu mulkoofne haa ta'uti hawwii qabna irreecha Finfinnee baay'ee gammannee jirra. Gammachuu guddaan natti dhagahame. Ka waggaa sadeen tanaan duraatirree kan akka Finfinnee kan akka Bishooftutti irreeffachaa turre waggaa lamaan baranaatiif waggaa 16 irraa asitti irreeffachaa turre ana baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame hundi keessanuu bakka gammaddeen jedha. Gammanneera sirriitti gammanne tokkummaan immoo humna tokkummaadhaan deemne tokkummaa sabaaf sablammeeti. Sabni waan biraa yaadu sunillee amma kaara keenyatti garagalee odaa Oromoo saba akkanaati aadaadhaa wanti kuni nuti wanta biraa seene seexana wanta jedhu beekta garuu immoo seexana ta'uusaa baranii waaqa galateeffatu malee akka achi bu'aniiti illee seexana waliin arganne hubataniiti kara keenyatti deebi'anii wajjin irreeffachaa jiru jechuudha. Qeessinillee sheekinillee baay'ee dhabeen ta'illee warri jedhamu warri amantaan alaa dhufan kuni jechuudha. Kanaaf ani sirrittan gammadee
dhaamsa kiyyas baga isiniin ga'e tokkoffaa sirreeffamtoota seeraa Oromiyaa keessa jiranii fi lammaffaa gubbaata irratti immoo guutuu Itoophiyaa keessa warra jiran warra addunyaa irra jiran maraaf gana laga galiilatu deemnee irreeffannaa shakkiin qabu irreessi keenyaa hin jedhaan. Amicha kana kabajanii dhufuu keessaniif anaa dhufuu isin ja'a galatoomaan jedha. Kanatti aansee haasaa gabaabaa akka nu godhaniif addee Gannat Asfaaw itti aantuu kantiibaa magaalaa Shanoo affeeruun barbaada. Kabajamoo obbo Astaaqee Gammachuu Afayyaa'ii Aanaa Qimbibiit, kabajamtuu Kumaandar Ubaalem Tafarraa, kabajamoo obbo Shimallis Nigaatuu itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shanoo, kabajamoo obbo Amantee Geetaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa Aanaa Qimbibiit, kabajamtoota barsiisota asitti argamtan, kabajamtoota sirreeffamtoota ayyaana kanarratti argamtan hunda dura baga ayyaana irreechaa bara 2016 nagaan isin ga'ee nagaan geessan. Kanatti aansuudhaan Oromoon uummata safuu fi duudhaa qabu ganamumarraa kaasee uummata sirna gadaatiin bulaa ture ammas bulaa jiru bara baraafis sirni gadaa keenya itti fufu. Sirna gadaa keessaa duudhaan tokko ayyaana hirreessati. Ayyaanni hirreessaa jaalala, ayyaanni irreessaa tokkummaadha, ayyaanni irreessaa obbolummaadha. Kana bu'uura godhachuudhaan ayyaanni kun ayyaana uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in ayyaana hammataa fi ayyaana sabaaf sablammootaa kan ganni gumgumaa dukkanni dabree birraatti dabru keenya uummanni Oromoo ittiin galateeffatu ayyaana seena qabeessa. Kanaaf ammas irra deebiidhaan baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Kabaja ayyaana kana kan adda godhu guyyaa kana ayyaanni irreessaa hora Finfinneetti guyyaa itti kabajamu akka magaala keenyatti immoo yuti karaa adda ta'een karaa bareedina qabuun mana amala sirreessatitti sirreeffamtoonni as jirtan sabboonummaa keessanii fi duudhaa fi safuu Oromoo ayyaana irreessaa asitti kabajuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa uummata magaala Shanootiin galata guddaan isinii galchuu barbaada. Yoomillee taanaan uummanni Oromoo jaalataa hammataa, uummanni Oromoo araara jaalata. Ayyaanni irreessatis fakkeenya araarati, fakkeenya tokkummaati, fakkeenya jaalalaati. Nama kan tokkoomsu Oromoo gargar bahaa jiru, dhiha jiru, lixa jiru, kaaba jiru bakka tokkotti wal argee tokkummaa isaa kan itti agarsiifatu sabaaf sablammoota obbolaa ta'an irratti hirmaatanii jaalala kan itti agarsiifatu waan ta'eef nutis bakka jirrutti ayyaana kana kabajuun addatti seena qabeessa godhaa. Seenaa bara baraatiin warri sagantaa kana asitti qopheessitanii asitti nu affeertan kan yaadatamtan ta'a guddaa ulfaadha. Namni mana amala sirreessaa sababa adda addaatiin galuu danda'a. Haa ta'uutii boru amma hojii asitti hojjettaniin humnas jiru kun akka argaa jirrutti bal'inaan dargaggoota. Dargaggeessi immoo abdii boruuti. Humna qabdaniin beekumsa qabdaniin asittis ogummaa keessan gonfattanii boru guyyaa biraati. Namni abdii jiraata ilmi namaa. Borummoo baatanii uummata Oromoo tajaajiluudhaan seenaa keessan itti fufsiisuudhaan Oromummaa jechuun bakka jirrutti uummata keenyaaf ciccinee hojjechuudha. Ogummaa gonfachuun hiyyummaa irratti duuluudha. Kanaaf amala gaarii horattanii ogummaa qabdan daraan gonfattanii kayyoo asii baatan uummata keessan itti tajaajiltan dargaggoota itti barsiiftan akka ta'u imaanaa guddaa isinitti dhaamaa ulfaadhaa galatoomaa baay'ee sin jaalannaa ni bareeddu asitti argamu kootifis guddaa gammadee jiraadhaa umurii dheeradha. Beenin dabarsaa tummee kajagamsaa buteessi gagamsaa. Asii fachi daboo beesingaa waa maraa waashoo waa caararoo. Hoppaa! Asdabeechi daboo dhodhon moquu kanaa meeshoo waa caararee. Amina keessatti jab!
bishaan muummee keenya boruu boruu jedha boruu boruu jedha. Yammoottiin si yaadu boo'uu boo'uun jedha fiigee baduun jedha. Abbayyeen areeri daannoon buttaa galaa daannoon buttaa galoo. Abbayyiin eegi yaaddoo gurbaa sanaa yaaddoo guddaan qabayee akkasii. Yabakkee gurraachoo gaa bitoo sirbitu yemmuu sirbitu koolapheenu taachoo sirbaa keessa joora hawaa gaala keessa joora yaawwaara miila kooti yaaddoora yaati shantaatee yaaddoora yaati mamagaala biyya kooti. Geeshotuma halkaniina geeshotuma sanni saani needu abdi beekee dhufa ramiina beekee dhufa namni saani beeku kophiyoo amna si chappa. Adandari roba ke salaf to godamur kutae te sayona agatami te sayona nato guyanduka nae kapegale warra ke sanodi sawan ke sanosi sa kuteva gale warra ke sambosisa kambachuu bitaacha koo si buukee saraaman yoo ninaacha koo ammaduu cinaacha koo si booshanna daanani amna si chappaa. Nakamdee yabii yalee lafti dhaabbataan gabaadha. Kellee namni abdataan baraadha. Jaakeetiin miti timboon kee daraareera. Keetiin miti gaarummaa keetiin miti simboon kee naraaseera. Dhaquuf jirtu kan barbaadechuuf jirtu maakorraana nyaachisa bachuuf jirtu kan barbaadechuuf jirtu maakorraana baachisa. Ntuuta yaakabee kuntuuta diimaa si toddeena tookalalee kuntuuta diimaa yaashaggee kuntuuta diimaa si tobseena toomara chapa. Galatoma. Kololani sa likiseto yamarartuto yanyumarate walita akasi harkin yurumani kololani to manakakayu koduri ani gurguda sibila kololani adagana ke siwaya kololani to nangam sibaina sibila
Furmanako Ijolumana nisijale Sumarui Mamako Kololani isa Ilkiseto Yamarartuto Ya Chitako Ya Shanoko Ya Patuko Yanyumarate Wali Sayaranai Arkanyu Male Mali Errori Atabanuwe Errori Ferugule Ferugalani Tishamba Ambagot Akasi Akasi Measur Murali Yababura Ki Male Jira Rori Jira Rori Magal Tini Magam Di Kai Gali Gurba Dese Rori Arkanjiro Aguma Akasi Yababura Aki Male Jira Rori Jira Rori Magal Tini Magam Di Kai Gali Gurba Dese Rori Arkanjiro Adwan Dame to Sita Maramaya Galoto Dame to Ati Maramia Galoto Raga de mana jote Wada jayadu dadi Rafate wana gote Gara koya buru kapi Dame to Ati marami Hamas kaloye Skalio gara nufa ya jolle Hamas kaloye Skalio gara nufa ya jolle Maskalio gara nufa ya jolle Maskalio gara nufa ya jolle Askani Hamas kaloye Askani zifura Hamas kaloye Askani zifura Hamas kaloye Kapura maliba Hamas kaloye Malsina madiba Hamas kaloye Jabale wanta Hamas kaloye Maskalio gara nufa Yara dara Nude bisadar Azmari biyat nude bisadar Yarera torba Kika sagali Sagal buli gotu Sagale tovari Ama yara darara Uzite Yazmari biyat nude bisadar Amatiya, Atalatake, Amatiya, Kapite, Kamoti, Amatiya, Adamate, oh, Risharona Varangaru, Kame Katakide Mukaru, oh, Risharona Varangaru, Evo Jamagoma, Isa Daur Maka Etinu Burma, Evo Jamagoma, Isa Mago Gilashe Evo ya Mago Magara Nayami Evo ya Mago Maga Warinavas Evo ya Mago Il Kankaturae Evo ya Mago Magar ya Marikatu Evo ya Mago Maga Sijalu Rufe Evo ya Mago Maveka Mariat Evo ya Mago Murtam Nirale Evo ya Mago Majantam Nireto Evo ya Mago Maga Jala Sandama Evo ya Mago Maga Jabare Evo ya Mago Isa Daur Maga Etinu Murma Evo ya Mago Isa Daur Maga Etinu Murma Tavat Male Tohoenega Ise Fat Tohoenega Manyasi Kikumo Magesi Kijuada Machako Soriga Bambini Urgae Baran
Shumbura roriningiti. Agarado kumajalu. Undu mangororiniti. Undu mangororiniti. Yarka dokoni gonna, yarka dokoni lola ya gabare. Kamishi. Antoto kuba marvindara gare. Yara zodaya imama. Yara zodaya imama. Sigi pegalu walale. Sigi pegalu walale. Kuturi walale jama. Kuturi walale jama. Zodi ala zodi ala zodi ala zodi namarare si magana maballe chiti. Dandi kalau layo Korea, Addis Ababa via Jambe Oromia. Addis Ababa via Jambe Oromia. Tanagari ganisen. Tanagari ganisen. Jangal ti kuriyen. Jangal ti kuriyen. Silanu beta silala. Silanu beta silala. Nanda varsu duriyeni. Nanda varsu duriyeni. Dandi kalau layo Korea. Akami. Oya birra, rangkara jalata. Family sagaleke. Oya birra, sagaleke. Oya birra, sagale mashimala. Oya birra, markas markani. Oya birra, aya jable shalo. Oya birra, aya jalala dura. Oya birra, aya chasi argani. Oya birra, shuka shuka. Oya birra, aya shuka shuka. Oya birra, amadu bagoni. Oya birra, kanjontra ruka. Oya birra, shimala kadida. Oya birra, natini gatisa. Oya birra, danda unambita. Oya birra, dada butanisa. Oya birra, birra birra kana bardaya pa. Abidi apa? Ebo jamma gomma isa da urma kayetinu urma. Ebo jamma gomma isa da urma kayetinu urma. Ebo jamma gomma ninya dubulu. Ebo jamma gomma ninya dubulu. Ebo jamma gomma bulu baba sora. Ebo Mole ya garbachisa wana viman tu gatisa. Asangamala fambatu, asangamala fambatu. Alba fajawan natadi, alba fajawan natadi. Tokko kae tokko nyatu, wal gaggala matatati, wal gaggala matatati. Mole ya borra borri, lola male mal koti korri. Garita bichalesa, manama kerro jabesa, rudara mali fonesa, sabagul kullu maturesa, immole amora borri, lola male mal korri korri. Garita bichalesa, manama kerro jabesa, rudara mali fonesa, sabagul kullu maturesa, immole amora borri, oromiya mal korri.
Akana akiduratti yaa goota ko yaa waare hangona manisu Akana akiduratti yaa goota ko hila Akana akiduratti yaa leeta ko tumi Akana akiduratti yaa korma ko hila Ya ware, shano namani su ya ware, tafo namani su ya ware. Tegan jabalom su ya emole, shano tinaimi ya emole. Inonu balapsu ya emole Yemole kote la fagate sa Yemole kote la fagate sa Ya harka koti Gomi gomna malama goti Jirajate ofitulini Gara garshan karabiti Fada fada legi kero shumara legi Yutimiya Fada fada legi kero shumara legi Siwaya Sia borana, parliamo di lavoro, cormi, gattaie, tocco da cormi. Sia borana, parliamo di lavoro, cormi, gattaie, tocco da cormi. Managari duba, sia borana, managari duba, sia borana, abballi robbiga, sia borana. Parliamo di lavoro, cormi. Gattaie, tocco da cormi. Malani ragoda, sia borana, malani ragoda, sia borana. Giovaraneto, sia borana. Parliamo di lavoro, cormi. Gattaie tocco da cormi. Oggetti si dama, sia borana. Oggetti si dama, sia borana. Giovaraneto, sia borana. Indacco dela, sia borana. Parliamo di lavoro, cormi. Gattaie tocco da cormi. Attito marami, sia borana. Attito marami, sia borana. Amante sumale, sia borana. Parliamo di lavoro, cormi. Gattaie tocco da cormi. Oromo tokkicha gadaa tunu bulcha. Oromo tokkicha gadaa tunu bulcha. Bali kicha tana gariru. Bali kicha azabani roftisa. Bali kicha amala nirago. Bali kicha ajala roftisa. Bali kicha Oromo tokkicha gadaa tunu bulcha. Bali kicha Oromo tokkicha gadaa. Ratake awa ababu tarri biram bariye kawalagar. Ratake awa ababu tarri biram bariye kawalagar. Azazu rizare. Ratake awa Sovietiya. Ratake awa kazaru jira. Ratake awa ya Sovietiya. Ratake awa afarum nizale. Ratake awa ya Sovietiya. Ratake awa loye kaliyo kadaya. Yole tare ogate. Amaskaloye gedana gori. Amaskaloye ya Sovietiya. Amaskaloye ya godendalo. Amaskaloye gedana gori. Amaskaloye ya Sovietiya. Amaskaloye ya dobade. Amaskaloye masgaliyo garan far. Ayole masgaliyo garan far. Ayole Amaskaloye Amaskaloye Kudari macha, Amaskaloye dia shigari, Amaskaloye tu gari zapsa, Amaskaloye anna gairbu, Amaskaloye buga fataba, Amaskaloye asgalio garan nufa, Ayole asgalio garan nufa, Ayole idada sorte, Amaskaloye inkir
guddaadhaa sorte ammaa qunnaa tokko ijibbaadhaa tolte ammaa guyyaa tokko ani nyaadhu bulluu gaafa soora ani nyaallu gaadhee gaafa lola sibee kenna beeki ajabbilee shanoo lolli ga'ee yoo jammarri ga'ee mataarrana eegi maskalli hoggaanan dhufa maskalli hoggaanan dhufa adaatoo adaate hunduu dubartuma dhibbaati kinnufte hunduu kutattuma Magaalina kunjee yaa malkaan ooruu manaan ijaarrattu yaa malkaan ooruu jabbii ishee dhuftu yaa malkaan ooruu namaan ilaallattu yaa malkaan ooruu wayyaa malka yaa malka itumariiti wayyaa malka sambariiti wayyaa malka okkee ganna wayyaa malka ganna kusani wayyaa malka yartuu nama wayyaa malka harma kusani wayyaa malka ooruu yaa malkaan ooruu ilkaan kee turaaye yaa malkaan ooruu rajaa marri gaddu yaa malkaan ooruu wallaallo si dhume yaa malkaan ooruu beekaan marii addu yaa malkaan ooruu kalee mashimala yaa malkaan ooruu markaasi markanii yaa malkaan ooruu yaa jaalala dubra yaa malkaan ooruu jechaasi arganii yaa malkaan ooruu yaa malka riituma dhiiti yaa malka yoosan bariiti yaa malka tokkee ganna yaa malka ganna kuusanii yaa malka yoo barri tokko yaa malka